سواء قباتشوف جرانا هاسو إنه كونس جرا ميلبورن إنه جيسا أستراليا كان أفويو سكندي تقوى كانوا أبسا سكندي تانو. Please enter the telephone number. Babaga burumani badane intenyu argoda gabrumma amma firaganu gani jiban lafenda bajar warega mudafis bane tijira dial now or press star 0 to recharge. أقف المنا لمونا إرنو تيارب نموسيسي نوالا بومسي إرنو تيارب نموسيسي نوالا بومسي تلفونات وهر تكنيكا قدتو كراكنا الرجال نوفلشاك اللي انسكننا فكاتا رانتنا انتاني اما اتفهمنا سجنتات انو كيستي مد ولابو ميديا فاونديشن يوكان افان رموت قبابتي ولا اللي بؤرة سباحيما مد ولابو كان جرمو كتربان لمان أسديم يوكان مو أمجي توكو يوكان موتو جنوري توكو جتشورا برها رورت بركم لما في كل أفر راديو سجلي أورمو كان جرمو يوكان مو أفان إنجليزي أورمو فويس راديو OVR كان جرمو دبيجر بيات دبر سور أف سجنتي فتو إسالة بسجرة دمبلين إرت دبروس كيلوازي كما كل أطربا في لبس الديد في شنتام يوكان متر باندي كل جهته هبسني جراني أكسمتس تربان تقويالي سدي ويتأتا روبي في سنبت يشونك سنبتتنا يوكان مو سبتي أفان روموتي في أفان إنجليزي أكدبرسن إبسب سنباسن الرا هبن نجر نس كانوا مسببا قوتشوران وجي جيسا رابطة كنا أبو علي غلطو أنوتا أستراليا مقالة ملبورن رادو بفنجرة يوك اللينسي حماتي مالي أما أكا حويكيات اللاينر مرجر جدا أبدأ أبو علي جرتا لاينر تتافي قدابو دقا والدقاو بريدة مالف كاللينس فنر أنت ننتاني دان انت تكنيشانا اللي راكوتوري أبو علي يقول فارد وقادورة هندور سنة أفير راكناف وكان موسى كنتا كان رتهرماتو كيتيف أيامتي لهاتو كيتيف غلطومي والفن كان بديني ميدورا أمني نرجفتو أكهبتو في جتة جارمين وكان لعبني مد ولابو ميديا فاونديشن جد مكون إنه أكتايفي إنه الفعاليس أك إجارة ميف يومس أك إجارة ميو وكان أكر ألتيون مهم تو همني كوني مالتي كيسا نموني درس الداتا وليك بفنيتي ummata keenya ala kanatti maal godhuu dandeenya ka jedhuufaa miidiyaa aan waan ala kanatti godhuu dandeenyu keessaa tokko waan ta'eef jecha miidiyaa ummata Oromooti ijaaruu qabnaa waa hedduutu wanti Oromoo wanti gaariif wanti hamaan ammatti Oromoon quban qabne jira kanaaf miidiyaa ijaaruu qabna jenneeti nama 8 jalqabne deebinee nama 8 biraa of daballe nama 16 namni 16 kunniin namoota biyya adda addaatiif umrii adda addaa muuxannoo adda addaatiif barnoota adda addaa keessaa walitti dhufaniirani ji'a 8 gara 9 kana namni kunniin sa'a 2 guyyaa dilbataa jechuun onlaayinii iskaayipiin walgeettii godhaa turre dokumentii gara 8 waan kana ijaaruuf nu barbaachisu waan akka seerattiin bulan ta'ee seerattiin dhaqaniitti galmaan ta'ee waa'ee code of conduct jedhan dokumentoota barbaachisan kanneen produce godhu turre jechuu ji'a gara 8 kana ji'a lamaan dura Washington DC registerii ta'eera wanti nu godhuuf deemnu
waan diqqaawweetiin jalqabneet babal'isaa deemu ammatti reediyoon jalqabneet hundi keenya yeroo hayyametti gara TV gara miidiyaa adda addaatitti akkaataatti jijjiiruu dandeenyu wanna goona waan kana ammoo akkitti goonu ofirra hirkanneet baaneet nama keenya kana kan waa hedduu nama hedduu gargaaru kana baanee amma rakkisuu irra nu ummaan kaaneeti saantifiillee goyii walitti qabnee nama beennurraallee fuuneeti jalqabasaa jalqabnee kaanee boodarra waan kana dalanneerra nu gargaaraa jenneeti ummata dhiyeessina jenneeti yaada akkasiitiin kaaneeti amma waan mara finneeti reediyoon kun dhiyeenya jalqabuu deema jechuu akkuma ati jette amma jii tokkorraa jalqabee guyyaa 3-7 sa'a 7 galgala daqiiqaa 30 darba jechuu biyya. Daqiiqaalee meeqa sa'aatiin ammoo daqiiqaa meeqaaf dabra? Daqiiqaa 30 darba. Bareeda. Duuba mee akka labsa keessanirraa hubatamutti tamsaasa reediyoo kanaa ka gara Oromiyaatti dabru kun amajjii tokko jalqaba. Sagantaan inni dabarsu kun mee kaayoon isaatiif akeekni raadiyoo kanaa maali? Ilaalchi jiru takkasaa Oromoon akka Oromootitti waan isaa waan hamaaf waan gaarii nama Oromootiin yaada Oromootiin Oromootaaf warra waa'ee Oromoo irra fedhii qaban dabarsu. Sagantooleen nu amma akka sagantaatiin nu dabarsuu barbaannu fakkeenyaaf tibbaana jedhanii waan akka current affairs jechuu waan akka kaayoo jechuun kun waa uummanni durirraa walitti qabu. Amma harkaa jijjiiramaa kunniin maaliif akka jijjiiramu akkamitti jijjiiramaa maal xaaram waan jedhu kanniin dhimma fayyaa irratti waa'ee hundee jedhantu jira burqaa kenna jechuudha. Burqaan kenna maaltu Oromoon godha waan amma safuu jedhan laguu jedhan ilaalcha Oromoo waan kanniin irratti yaaffata kun ammoo mala jireenyaa ka jedhu waan amma namni walitti dhufee ekspertoota adda addaatiin profeesaroota adda addaa dubbifnee fiildii adda addaatiin walitti qabaarra fiildii adda addaa kanarraa namoonni ogummaa qaban ogummaa isaanii uummataa hiran jechuudha. Kun ammoo wal mari yaada Oromoo keessa wal didu jira yaada wal didu kanneen namni walitti dhufee akkamitti yaadni kunniin akkatti wal didu akkamitti akka walitti dhufuu danda'u garaagarummaa isaa maal akka ta'e bakka itti irra mari'atan sagantaa akkanaa kanneen qabna. Akkaataa nuti dhiyeessinu ammoo persentii 50 ummata sunu dubbata persentii 50 ammoo nuti achi dubbata. So akkaataa istaayiliin sagantaan kun itti deemu. Namoonni waan kana dhiyeessan ammoo biyya adda addaarra jiranii joornaalistoonni jechuudha. Qilleensumarratti waan kanneen walitti qabnee namni tokko qindeessaa dabarsa jechuudha. Gara guddaa teekinooloojii waan kanneen fayyadamne maaliif namoonni kunniin biyya adda addaa keessa jiran Awurooppaa, Ameerikaa, Afrikaa, Awustiraaliyaa keessa waan jiraniif qilleensumarra wal argina qilleensumarra hojjanne qilleensumarra dabarsina jechuudha haala akkanaatiin deemu jira. Reediyoon kun amma ilaalcha jaarmoota siyaasaatirraa alamoo isaan kanaan durfamamoo akkaataan ammoo siyaasaa keessa nima seenamoo yookaan wama aadaa moo afaanii dubbata? Siyaasaa keessaa baatee hin dandeettu beektaa siyaasaan mana keessaan jira. Nu walabuma miidiyaan kun walaba yeroo jennu ilmaan Oromoo waa'ee Oromiyaa irratti ija tokkoon nama maraa laaluu danda'u waa Oromoo irratti malee waan biraa irratti waa'ee cunqursaa fi waan adda addaa kanneen irratti walabaa miti nu. Haa ta'u nama Oromoo waa'ee Oromiyaa irratti yaada Oromoonni qaban irratti walabaa yaada maraan keessummeessina dhaaba siyaasaa takkaallee ka deeggarru hin qabnu kaafuu dhaabannullee hin qabnu nu hojiin kenna ammatti maaltu jira ummata waan jiru ummataa dhiyeessu kanatu jira kanatu deemaara jedhanii ummata wanna jechuun waan mootummaan godhu mootummaa keessaan godhaniiti informationii achi godhanii ummataa dhiyeessu beekumsa ummanni Oromoo qabu kanneen akka nama Oromoo mara qabu godhu nama Oromoo kana bashannansiisu waan Oromoo kana dhaadessu waan akkanaarra jirra ammoo akka siyaasaatitti silaa Oromoo ta'uun siyaasamaa fookasiin kenna waa'ee Oromoo fi Oromiyaati. Wanti nu gabbisuu barbaannullee wanti nu guddisuu barbaannullee wanti nurra hojjechuu barbaannullee waan Oromootiif waan Oromiyaa jechuudha.
Gaarii hojii guddaa kanaaf ammaan kana maallaqa akka barbaachisu beekamaadha. Akkuma jalqaba irratti tuutetti egaa uummata fi humna ifirratti hirkannee booda uummata irratti kadhannaa jechuudhaani. Garuu goodda guddoo tana hagam takka ol ba'uudhaaf yaaddan osoo uummatni isin argee hojii keessan argee isin ittiin hirmaatiin dura achi fageessitanii ilaaluudhaaf deemuudhaaf. Wantummaan reediyoo irraa kaaneefu takkaffaa reediyoon waan namni keenya martuu qabaachuu danda'u jennee bikkinu TV jaalaa. Lammaffaa waan namni qabatee olii gadi hin deemu. Sadaffaan reediyoo kafallee dhiyeessuun nu wanta akkitti ilaalle reediyoo amma waggaatti guyyaa 3 daqiiqaa 30 dabarsuuf $19,000 nu barbaachisa. Fakkiin itti ilaalle $19,000 kafaluuf nama 190 Oromoo addunyaa kanarraa hin dhabnu ilaalcha jennu qabnaa hin dhabnullee nama 190 nama $100 waggan nuu baasu jechuudha. Kun qaama reediyoomaaf kafallu wanti adda addaa baasiin adda addaa hin jira. Namni dalagu kunniin cuftuu Oromummaa isaatiif jedheeti dandeettiif yeroo isaa kenna. Ammoo $100 nama 190 horii agarsiis nuu baasu hin dhabnu ilaalcha jedhu. Kanaaf horiillee ammatti hin dhabna jennee irraa rakkataan jiru. Sila amma kafallee irra leesinaa qaama dabarsinu kanaaf jechuudha. Baaneeti membershiipiin hojjeta wantichi akkitti hojjetu namni miseensatti ta'a. Miseensa ta'ee orgaanaayizii kana jiraachisa. Akkaataa itti wal bulchinu ammoo miseensi board of directorii fila jechuudha. Warra orgaanaayizii kana qajeelchu. Board of directorii ammoo executive directorii kaaya jechuudha. Nama waan kana raawwatu. So humna miseensa harkaa qaba. Horiillee miseensa itti baasa waan hojjetamu kanallee ummatuma achi keessa jiru hojjeta. Ammoo ilaalchaa fi fedhii ummataarra waa hundaa'e jechuudha. Fookasiin keenya gara guddaa miidiyaa ijaaruu callaa hin taane wanti amma nu rakkise akka sabaatitti ilaalcha kiyyatti waa hin hojjannaa garuu instituushinii uuman hojjannu kana walitti qabee akkaawuntii tokkorra naqee humna Oromoo ta'uu hedduu waa hojjechuu dhabuu kenna hin taane waa hojjanne kana namni biraan nu saamuu fi nu jalaa balleessuu irra waan ta'eef fookasiin keenya miidiyaa callaa hin taane instituushinii jabaa akka uummanni Oromoo oonii godhu qabaachuu qabna ilaalcha jedhu irra hojjechuu jiru. Gaarii mee adeemsi sabaa himaa kun egaa bu'aa ceehee hedduu guddaa qaba. Gara maallaqaallee naa himtee jirta garuu gara humna namaatii fi humna ogeeyyii akkaan akka barbaachisu sana shakkiin hin jiru. Qophii gayaa nama barbaachisaa karaa kanaan ammoo hagam takka onnattan. Warra professional journalistii warra miidiyaa biyyattii biyya keenya keessa dalagaa turanillee warra ala kanatti illee babbaratan gara journalistii nama gara 13 qabna ammatti qawlee adda addaa jiran jechuudha. Isaan ammatti waan kala dalaguu hin danda'ani. Kun ammoo online system adda addaa seetii gooneerra kan namni martuu contribute itti godhuu danda'u waan nu dhiyeessuu qabnu waan namni beekuu qabu bakka namni martuu itti gumaachuu namni martuu journalistii ta'uu qaba. Namni Oromoo waan jiru waan ta'amaaru hullee adda addaatitti gurra miidiyaa kanaa ta'eeti information adda addaa waan akka Facebookii qabnaa, Twitterii qabnaa, online survey waan adda addaa kanneen waan qopheessineeru namni martuu isuma saffara jechuudha. Achi keessaa fuunee kamtu uummataa dhiyaachuu qaba jedha akkasitti dhiyeessina. Ammoo namni 12-13 kun reediyoo tokkicha daqiiqaa 30 fi maaneejiinguma godha jennee bikkina silaa beenu ala kanatti akka nama tokkootitti uummata Oromooti maal gumaachina ilaalcha jedhurraa waan kaaneef waan dandeenye godhu hin dandeenyaaf hin dandeenyu akka itti deemnurraa laalla. Nu ammoo hin dandeenna jenneetuma deemaarra yoo dadhabnellee karaa uummataa irraa dhugaadha. Mee gaama wanni guddaan dheebuu uummanni Oromoodhaa karaa sabaa himaa kanaan qabuu fi akkasumas ammoo hir'ina jiru kana guutuudhaaf yaaduun keessan bareeda. Gara biraatiin ammoo rakkinuma kana hubatuudhaan Jawaar Siraaj Mohammad faan sochii Oromoo First jedhu keessatti duula mul'ataa tokko ammaan kana karaa kana irratti godhaa jiranii. Isinis gaama reediyoo gara booda ammoo televezyiina banuudhaaf deemtanii isaanis ammoo waan kana godhanii. Amma karaa kanatti osoo walitti hirkatanii deemuun jiru kun walitti moo isin amma adda akkamitti? Wanti deemu namni martuu uummanni Oromoo haala keessa jiru keessa rakkoo kana keessa haa ba'uuf carraa godha.
nu isaan illee waan kutti kun uummata Oromootii barbaachisa jedhaniitti Oktoobarii irraa jalqabne jedhanii deemaa turan. Nu ammoo nullee gara Maarchii irraa walitti dhufne. Ammoo isaan waan kan akka dalagaa nullee hin beeknu turre. Isaan illee akka waan kan dalagaa hin beekanii ture. Ammoo yeroo publikii isaan bayaniiti miidiyaa hin barbaachisa jedhanii isaan baasanitti dhageenyeet walitti dhufnee waliin dubbanneerra. Yaada kenna itti ibsineet yaada kana jedhanii yaada bareeda jedhanii yeroo duraa waliin hojjechuuf mijeessina jedhameet achiin booda yeroo lammaffaa walitti deebinu haasofneet haalli amma isaan itti deemaaranii fi haalli nuti deemaarru garaagarummaa inni qabu nu amma reediyoo metallaa banuu deemna. Takkaffaa suutallee deemaarra lammaffaa uummatatti illee baanee kaampeenii godhaan jiru. Gargaarsallee amma gaafataan turre nu. Haalli adda addaan jira akkaataatti deemsa ammoo akka yaadaatitti akka isaan irraa dhageenyetti yaada garaagarummaan hin jiru. Akka dhageenye jechuun filaa ammatti wanti barreeffameet mission statementii vision objective isaanii barreeffameet kennaa wal bira qabnee yaanni isaaniiti yaanni kenna tokko jennee akkasii wal bira qabnu dokumentiin akkasii aksesii goonu waan hin jirreef yaanni kennaaf ka isaanii tokko jedhee si himuun rakkisa. Haa ta'u ammoo wama tokko oo kaddalanneeti wanti galiin kenna tokko ta'e numartuu ijaarsarra jira isaanillee ijaarsarra jiranii waan kana waliif fidaniiti humna godhuuma danda'ani. Yoo ammoo hojjettillee humna jajjabaa ta'ee uummata Oromoo tajaajiluu danda'u taatillee humaa rakkoo hin qabu. Ammoo risoorsiin gaayaan hin jirre taate dirqimatti wal dhufaniiti waan tokko godhuun barbaachisa. Ammoo hojii isaan godhaaran hojii baay'ee namatti tolu maaliif sababa waan amma deemaaru kanarraa namni Oromoo hedduun magaalaa adda addaatii walitti dhufeeti yaada adda addaa kan miidiyaa callaa hin taane waa'ee Oromummaa waa'ee bilisummaa isaatii fi rakkina jiru kanneen akka namni wal mari'atee bakka tokko walitti dhufee magaalaa adda addaatii wanti akkanaa deemu kun hedduu nama gammachiisa. Ka yeroo hojii deebitu hojiin diteelii keessa jira waan amma gubbaarra jiru hin taane hojii yeroo dhufnu maal dalaguu feetan akkamitti daladdanii maaltu hojjetama ka jedhu yeroo sanitti diteelii akkasii yeroo dhufetti teenneet waliin laallee haasofneet yoo wanti kun waa walitti dhufee walii hojjechuu danda'u taate waliif fidanii hojjechisiisu yookaan ammoo waa Oromoo irratti akka gaaritti nu martinuu akka hojjechuu dandeenyu yoo danda'ame waan adda addaa akka dhiyeessuu dandeenyu waan adda addaa irratti akka xiyyeeffannu godhanii hojjechuun guddisee barbaachisa. Dhugaadha qabeenyaa fi humna namaa ogeeyyiiwwan walitti cimsuudhaaf karaa tokkummaatiin hojjetuun yookaan ammoo sabni Oromoodhaa kun bal'ina waan qabuuf jecha miidiyaa 2-4-5 qabaachuun hin danda'amaa garuu karaa humnaa irratti san akkasin naa deebiftee jirta. Garuu mee asirratti maddi oduudhaa ka argattan garamirra biyyarraa argachuuf deemtammoo akkuma mana reediyoo kanaa amma fakkeenyaaf nu alarraa intarneetirraa waan akkanaa haalli akkanaa jira oduu kanaaf karaa odeeffannootiin. Namoonni hin jirani biyya keessa illee namoonni hin jirani biyya ollaa illee hin jirani biyya alaa kana illee hin jirani. Oduu gara guddaa waan amma investigative journal waan jaanti jira waan amma militarii keessatti ta'u baankii keessatti ta'u mana fayyaa keessatti ta'u ikonomii environment waan adda addaa kanneen miidhaa sistemaatikaalii ta'u jira. Oduu amma ebalu nama ajjeesee ebalu baqassee waan mana kanneen hin taane waan amma mootummaan xiyyeeffateeti akka malee uummata miidhu jira biyyuma adda addaa keessatti haala akkasii keessatti hulee adda addaatiin nama qindeessaniiti oduun akkana akka achii bahee uummata dhaqqabuutti danda'u irratti hojjechuu jirra. Neetwoorkii adda addaan qabna biyya alaa kanneen keessaallee oduu silaa uummata Oromoo gurra yoo buute faayidaa qabdi jennu alaa kanallee wali hiineet ka biyya ollaallee wali hiineet ka biyyaatillee wali hiine dhiyeessuuf yaaliin goona. Deebii bareeda waan hedduu uummata reediyoo irratti illee himuun nama dhugaa keeti. Kana irratti mee gabaabatti maaliif daqiiqaan qabu hedduu miti yeroon jala telefoona sanii yeroon dhumte warroonni biyya alaa akkamitti isin hordofan mee sagantaa kana akkamitti hordofan? Waa reediyoo waan dabarmartuu websaayitii keenyarra ta'a oromovoice.org feesbuukii irrallee wannan jedhaa tiwiitarii wannan jedhaa yoo danda'ame ufafoo reediyoon sun biyya callaa hin taane addunyaa kana guutuutti akka itti dhaga'amuu danda'u irratti dalagu jirra. Akka biyyuma maraayyuu akka dhaga'uu danda'an biyya callaa hin taane. San akkasii hojjechuu dina kaase ammoo sooshaal miidiyaa makanniiniin dhageeffachuu hin danda'ani. Ammoo jaanaarii tokkorraa namni
fedhii waa kanaa qabu miseensa ta'eeti qooda adda addaa fudhachuu hin danda'a jechuudha. Nama ogeeyyiin barbaannaa achirratti nama diinagdeen nu gargaarullee hin barbaannaa. Kun ammoo namni nu dhageeffachuun mooraalii namaatiif gaarii yoo nu dhageeffatanii websaayitii televezyiinii hedduu gaarii yoo danda'ame gargaaru. Yoo dadhaban ammoo akka namni hojjetu dhageeffatu. Mee gabaabaa daqiiqaa jiraadhumaa jirti obbo Aliyyi. Kanarratti mee afaan Ingiliziitiif afaan Oromootiin dabarsan. Daqiiqaa 30 san daqiiqaa 15 Oromoo Ingilizii jechuudha moo guyyaa akkan adda addaan dabarsuuf deemtan? Afaan Ingilizii haga wayitiif hin dabarsinu ammatti. Afaan Oromootiin jalqabna. Ingiliffaa ijoollee biyya alaa kanatti dhalattee fookasii Ingiliffaa gara guddaa warra biyya ollaa akka Keenyaa, Ugaandaa, Maalii kanneenii fi warra kunoo fedhii biyyattii sanirra qaban kanneen waan kenna barsiisuu fi fookasii akkasii gooneerra waan akka baqataa fa'aa waan akka siyaasa adda addaa uummata Oromoo biyya alaatittuu miidhaaru biyyuma jirru kanneenitti illee uummanni Oromoo waan miidhamaaru qaba. Kanaaf karaa saniin waan saniin adreesii goona jennee. Bareeda yeroo biraa walitti deebi'uuf deemna mee gabaabatti daqiiqaa takkaaf dhaamsi dhumarratti dabarsitu yoo jiraate gara kiyyaan hiree gaarii isinii hawwaa dhaamsi dabarsitu yoo jiraate si hiree si kenna. Dhaamsi dabarsu yoo jiraate uummanni Oromoo haala jirru rispoonsibilitii guddaa qabna faamilii keenyaaf ta'ee saba keenyaaf waan dandeenyu waan beennuun uummata keenyaa qooda kennuudhaan naashinaal akkaawunt argitee Oromummaa kana akka inni jabaataa deemu irratti namni waan danda'e waaqa kadhatee hoo miidiyaarra hojjetee uumatee haa ta'u namni cadhisee nama biraa eeguu hin qabu qooda kennuun dirqama isaa waan ta'eef namni martuu akka qooda ba'u jedha. Karaa biraatiin ammoo hiree kana nuu kennuudhaan ulfaadhaa isin jenna galatooma. Galatoome Aliyyi nagaatti. Aliyyi jechuu kiyya dhiifama nagaatti. Ayya.